Tigray yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtu afaan Amaaraati. Afaan Walaayittaa tokko hin dhageessu, afaan Kambaataa tokko hin dhageessu, afaan Oromoo tokko hin dhageessu. Oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba, mana kana Walaayittaa sirba, mana kana Oromoo sirba, mana kana Amaaraa sirba, mana kana Adaree sirba, mana kana Amaaraa sirba. Itoophiyaa jechuun isa kana Oromiyaadha. Kana lafitti uummanni adda addaa dhufee keessatti nagaadhaa waliin bulu. Hamma ammaatti Oromoon danda'ee dugdatti isaan baatee danda'eetu bulcha. Amma immoo walqixxummaa dhagaafatee maaloo manuma koo keessatti wal luqixxeessaa dhagaafataa jira. Manuma isaa keessatti sirbaa hundumti keessanuu sirbaa lafa jirtanitti sirbaa kan keenya biyya ijaarraa. Anis immoo nan sirbaati anas nan dhowwinaa jedhe. Lakkiisi dhowwinee akkuma durii sirbinaa warri jedhu yoo jiraate Itoophiyaa balleessuu barbaada. Maaliif Itoophiyaan isa kana isa argitu kan. Waan danda'amu ree kun. Maal gowwaan tokko yaaduu hafa jetteeti. Gowwaan tokko yaaduu danda'a. Garuu hin ta'u. Biyyaaf hin ta'u. Biyyaaf hin ta'u. Kanaafuu wanni Oromoodhaaf hin taane Itoophiyaadhaaf hin ta'u kana quba qabaachuu qabu. Xiqqoonni hafti jechuu keessanii amma Itoophiyaadhuma keessattiyyuu. Akkam? Wanti sirrachuu malu. Maaltu sirrate amma ammaatti? Tole. Silaa. Dursa wanni jedhe kanaan booddee duubatti hin deebi'u waan jedhu kaastaniitii jirtu. Hin deebi'u. Kanaafuu kara fuulduraatti kan deemsi kara fuulduraa kun immoo wantoota hafan kana kan inni sirreessu. Inni bari yoo karaadhuma itti agarsiifta malee wanni ati Oromoodhaaf kennitu hin jiru bar. Kanuma isaati waan ta'eef. Kan isaati Oromoon kun ijaaramuu qaba. Ituu humbannaa akka ituu humbannaatti, raayyaa aseeboo akka raayyaa aseebootti, maccaatuu lama akka maccaatuu lamaatti, siikoo mandoo akka siikoo mandootti, uraagaa maatiin akka uraagaa maatiitti. Akka kanatti ijaaramee sentariin abbaa muudaa jiraate achitti wal gahee yoo akkana ta'e naa ta'a. Yoo akkana ta'e biyyaaf